مليون دربا رب ما جتني ور ترتمال قبا كيادك نجسني دوكو رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم يرو الربز أتي أفان قوتودا يا جاهلا أو في غدا يرو جدي أمنتا تم كراته بو حديث كم كراته أمتك إن أمة أورومو كريستاناتيف غافي سنين راقبا مليون دربا يكا دلقيف يو زيرت ياتي ركون كيسا مالي harreen haada kutte jennaani ofittuu gabaabsite dhiisaa jedhan namtichi nama yakkaan seerri qabee mana sirreessaa seense harkaan yakka itti dabaluuni yakka hansaran najisni tokko رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم يرو الربز أتي أفان قوتودا يا جاهلا أو في غدا يرو جدي أمنتا تم كراته بو حديث كم كراته ربي جل جلال ربي مالك نما هتين سنجا حتو غنتو أمانتنا تسلط أو في هنغدو فيجي إنما حديث براك يسطي والحديث رواه الإمام مسلم في صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة نما شهيد ده ديني إساء شفاتون إساء في لقيمة ليجي حق رسول صلى الله عليه وآله وسلم أين يوتوتو إسني حيام وراكنا إسن جدا تقوم من نور أبدا والله تقوم من سنفنيان النهابات سنجابا تقوم ما أكمي أبو تقوم ما أكمي تقين يرى كوكب الجوزاء فرجي قدوسا عربسه تقوم ما أكمي رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم قبة الفلك مسجد آليان قبي قبني قرطا قبنا يزي أمو رسول لك صلى الله عليه وآله وسلم قبي الدنيا قده الرب سمي أوكي قوتافيات ورس ديسا وركن ربي بريك ربي أنا في سنين بورتي تنيا ورس دفاقنا ربي نوابد ورّوان دبّتو بيكو مالك دبّتا كبيكو أكمي دبّتا كبيكو نما إتي دبّتو كبيكو ميشان بي فرنساي نتين سينين مرغكيت إريران بها مرغكيت دكانا في يهن سينيني مرغكيت برودة برسيتي مرغكيت آركي قرآنا في حديثان إبسطي متا ديرا إتفوغي بكا سدين كانت قودمان فأوفي جنسان جرى فضلك أساني وانتو كو اتحاو جيسن ميجالو وانكي يغسلاما ربين إخلاصا بي صدق إيدي اتبا أمتك إن أمة أورومو كريستاناتيف غافي سنين راقبا مليون دربا يكا دلقيف يو زيرت ياتي ركون كيسا مالي يو يسيران غافتامي يركون كيسا مالي واني مليون دربا قد آتوري أمانتي مسلمان إني أسرع الربس آتوري سن أوسو أفان الدنيا كانت كيكا متأي مسلم أفان أورومو دبتو قفو سنتاني مسلم أفان أمار أفان إنجليفا أفان عرب أفان الدنيا كانا دبتو هندنو مليون دربا كسيرا غافتامو إنقل isinis nama amantii keessan tuqe hin dhiiftan seeraan gaafattan miliyoon dirribaa nama amantii musliimaa qofa arrabse osoo hin taane nama amantii kiristaanaallee yeroo dheeraadhaaf arrabsaa ture yakkamaan akkanaa kun yoo seera dhiyaatee wallaalan akka harreen haada kutte jennaani ofittuu gabaabsite dhiisaa jedhan namtichi nama yakkaan seerri qabee mana sirreessaa seense harkaan yakka itti dabaluuni yakka irraan yakka itti dabalanii akka inni mana hidhaatii hin baane gochuu jechuudha. Kaleessa jarri kuni gurbaa kana dogongorsanii jabaadhu akkas godhi jedhanii waan kana keessa buusan. Hardhas itti dabalanii akka inni yakka irraa yakka dabalatu akka inni mana hidhaatii hin baane bilbila dhoksaadhaan harka keeyanii jechuudha. Ani kan na ajaa'ibe sawwajjiinuu laayivii seensanii sheer godha akka nama bira ga'uu jedhan. Amma nuti viidiyoo waraabne viidiyichi seera bira gahaa jechuudha. Seerri namni yakkamaan tokko
bilbilli mana hidhaadhaa seenuun yakkadha. Dachaa waan ammallee itti murtaa'uu san akka inni argatu kan godhudha. Seerri maal godhaa waan kana laalee yakka duraan kennuu fi barbaadu san dachaa godhee kennaafi jechuudha. Kanaafi wanti nu komatta hin jiru ofuma komadhaa jenna kiristaanonni. Namni mucaa kana qilee seensisaatiin hin jiru. Akka inni mana hidhaatii hin baane kan gochaatiin hin jiru. Ummata nuti kiristaana nuti barsiisota amantaati ofiin jedheetiin miidiyaa kanarraa harka dhahuudha. Kanuma isiniin jechuudhaaf. Ante ijoolleen tarkaanfii sirratti fudhatte miliyoonni bahe jedhaniitoo lakkii ibsa jedhaniitoo afachi sirumaayyuu boru koottu liivii koottu hin dubbattu miliyoon bahe jedheetan girrisaa kan ammoo iyyisiisa. Miliyooni lammata number 2 miliyoon boru koottu na boru miliyoon bahe jira break news jedheetan asirratti si dhiyeessaa jechaadha. Carqii mataa lolaan keenya waaqa hin jedhina. Namni amantii keessan arrabseera amantii keessan kabachiifadha. Garuu ilma namaa dabaddabdee ilma namaa ajjeeftee ilma namaa daandiitti baasteetii miti. Seeraan qabsiifattee seeraan adabattee seera jalatti poolisii seeraa waamtee seerri sii qabee seerri sii adabaa jechuudha. Anuti irratti dubbatu jiru mucaan kun dogongoreera maaf dabaddabuun dhufee maaf gorra'uun dhufee maaliif hin gorraan addabaabayitti jedhama. Dhamalee miliyoon dirribaa lakkii bareeda godhee gubboo kaffalleetii achi baasnaa amma saadeebuu miti miliyoon gizee meeqa jedhame. Garuu mucaan kun maaf dabaddabamaadha rakkinni jiru malee wanti amantiin inni godhe kun bareeda gubboo kaffallee baasna ka jedhamu tan isa irran diddibina eenyumayyuu maaf hin taane warra amantii kiristaanaa soo ta'e namni amantii keessan tuqee jennaan gadi baa kabachiifadha. Isaan amantii isaanii kabachiifatanii miti maa amantii isaanii kabachiifatanii miti rakkinni jiru maa ilma namaa dabaddabani maa ilma namaa hin gorraana jedhaniidha malee miliyoon gaarii godheedhaa miti. Kanaafuu warri mana kana keessatti yaada kennattan isa takkantini gocha isa takkan godhina. Please. Banda bareetti fuuf. Obboleetti yaada kee kanarratti tokkoffaa nuuni as keessatti namni gubboo kenninaa jedhee dubbate hin jiru. Gubboo kennuun yakkadha. Obboleetti ani marsi naan deebisina ni yaada kiyyaan kennadhe naan deebisina na yaada kiyya kennachuu nan danda'a. Yaada kee irratti si ibsuun barbaade ka. Laa naan ibsin nan beeka waan irraa dubbadde. Itti fufi obboleessoo nama muitii kaafatte abbaan dabare. Okay. Mokanni itti fufi. Hin barbaada. Maaliif jettee yeroo keetu fittee waan hunduma sababa quuqamaa sabaa qabdu asuma teessee namoota walitti qabdee yaada keenya akka kenninuuf guddaa galatoomuu jira. Kana taasisee kanan dubbachuu barbaadu ani nama amantii namaa arrabsu deeggaruu fadha yaada isinii kennuu barbaade miti. Keeyyuun shakka nama taatee kan namni yaadu jettee nama arrabsitu. Erga nama taatee akka namaatti waan namni yaadu yaadi. Horii taatee akka horii callistee deemu.